Dargaggeessa gaa'ilaaf ga'e tokkotu abbaa isaatiif akkas jedha. Abbaa fuudhuun barbaada yeroon koo ga'eera an dargaggoomeera ga'eessa ta'e waan hin jiruuf fuudhuun barbaada na fuusis jennaan abbaan isaa akkas jedhe dursa dhiifama na gaafadhu kaa'edha. Maaliin balleessa jennaan dhiifama si gaafadha abbaa koo nan fuudha jechuun koo dogoggoraa jennaan aayi dursuma dhiifama na gaafachuu qabda dhiifama na gaafadhu sana booda nama akkamii akka fuutu akkamitti akka fuutu si maalisisaa jennaan. Ishi waan balleesse mee xiqqoo mashee mataa mashee irraa naa kaasii waan tan dhiifama si gaafadhuuf maal jedhin dhiifama si gaafadha maaliin balleesse jennaan. Sanas ta'e kanas dursa dhiifama na gaafadhu jedha. Baay'ee erga wal falmii ta'e booda mucaan waan godhu filannoo waan hin qabneef abbaan isaa ejjennoo isaa akka jijjiire waan gaafa baru akkas jedha. Tolee dhiifama naaf godhii balleesseera jedha. Waaw argite yaa ilma koo gaa'illi akkasidha. Balleessites balleessuu baattes dhiifama jechuu danda'u hin dandeessu taanaan fuudhuu hin dandeessu gaa'ila hundeeffachuu hin dandeessu. Kanaaf balleessites balleessuu baattes dhiifama jechuu dandeessa jennaan ati ga'eessa fuudhuu dandeessa amma fuudhii sin fuusisaa nama fuutu nama riisa jedhee cuunfa gudunfa haasaasa. Kanaaf dargaggoonni gaa'ila keessan seenii jirtan dursa badii balleessanis balleessuu baattanis dhiifamaaf garaa dhiifamaa yoo qabaattan gaa'ila keessan gaggeeffachuu dandeessu. Balleessanis balleessuu baattanis dhiifama naaf godhachuu danda'u yoo dandeessan gaa'ila hundeeffachuu dandeessu. Warri gaa'ila keessa jirtan immoo baay'ee wal falmuun of dheekkamuun ol loluun hin barbaachisu. Dhiisuu fi dhiifama gochuun furtuu gaa'ila keessatti milkaa'ina gaa'ilaatiif murteessaa waan ta'eef garaa dhiifamaa olii gochuuf garaa dhiifamaa qabaachuun baay'ee gaariidha. Ganama gaarii isiniif haa ta'u torbee gaarii qabaadhaa garaa dhiifamaa qabaadhaa. Hojiitti cimaa hojiis cimsaa.